amantii kanas jala qabanii amantii wayyaaneen biyyatti jalqabde irreechaadhaan kana jalqabdee jettee walii galanii biyya alaatitti internaashinaal ijaaramanii sadarkaa addunyaatti wal ijaaranii sirratti wal ijaaranii yaa islaam achiin dubatti akka ajaa'ibaa fandii kana horii kana sirraa buusii guuranii miidiyaa waan kanaan bal'isan gadhaabanii sirra dalagaa jiran kufrii si kafarsiisu sirra dalagaa jiran eegaati kafarte ammoo kasaaraan addunyaallee ta'a akiraallee diqeen addunyaallee ta'a akiraallee sirra dhaabaa jiranii maan beekanne yaa nama islaamaa maan damma'i maarraan dhaaban maa karaa rabbiitti baqan maa rabbi asin deebi sharii rabbii maal jetti dhugaa rabbii maal jetti waaqeffataatti seenaati ayyaana waaqeffataa waliin qoodarraa fudhadhaa jedha shari'aan rabbii yoo jedhu taate as ba'aati olmaa'in illee hin jirti warra akkas jettani baradhaa yookiin barsiisa yoo jiraate yoo ragaan sun jiraate hin jiru baradhaa kanaafuu sirni gada'aa mirga namaa walqixa eegaan illee dhara sirni gada'aa mushrika ta'uun dhuga'a sirni gada'aa jaahilummaa keessa waan bahe waan jaahila ture jaahilummaa keessa ture ummanni keenya jaahilummaa keessa islaamatti bahe dukkana keessaa ifatti bahe dukkanatti deebi'uuf ofirra garagalee har'a maaliif sirna sanii booya jechuutu gaafi tana of gaafadha yoo eegaa akka rabbiin jedhe summun bukmun umyun fahum laa yarji'uuna jedhamu taate waan goonu hin qabnu summun agartanii gurri isaanii warra jallate gurri isaanii waan dhugaa hin dhagahu kalaamni isaanii waan dhugaa hin dubbatu ijji isaanii waan dhugaa hin argitu eegana ammoo jalinarraa warra deebu hin taane warra akkanaa jedhee rabbiin qura'aanaan nuu hime san yoo taate san innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jechuu malee wanni jennu hin jiru kanaafuu ani akka islaamaa tokkotti akka nama islaamaa tokkotti sirna gadaa sanillee nama amma waan kana hin beekne kitaaba qeenxee dubbisee sirna gadaa kana waa jedhee dubbatu caala bakka itti guddadhee bakka itti dhaladhee fi haala sirna boqquu kana irraa ka'ee haala irreessa irraa ka'ee fakkeenyaaf nu bira dhagaatu jira bakkee dhagaa itti darbantu jira irreessa haichoo jedhamee beekama namni karaa san bahu dhagaa darba achi darbalee hin deemu dhagaa san walitti tuulanii irreessa haichoo jedhamu bakka san irreeffataa turanii jecha naannoo waan itti dhalan sirna gadaa achi keessa guddanne haadha sirni gadaa ka faarsanii nu himan kun dhala waan jaahilaati kufa waan kufaa dabre jala namni keenya akkamitti ifaa keessa dukkana deebi'ee sirna san jala deemee ayyaana sana ayyaaneffata pheenxee waliin fajjii pheenxee summii pheenxee nu keette wajjin akkamitti deema kanaafuu rabbi haa sodaatu namni islaamummaa qaba keessaa deebii yaa islaam siin taatu ibidda azaabaatti sinayti addunyatti illee salphifti aakiratti illee salphifti diqeenna addunyaa akiraa si fiddi dhiisii keessaa deebii islaamummaan ga'asiif rabbiin guutee si kenna jira islaamummaa irraa waan isarra hanqate hin jiru aadaa amantii jettee jalan deebi karaa rabbii taafte olamaayii wal geettanii waan olamaayii jettu gurra keessanii waltajjii kanatti haa ta'u waltajjii mata'ettu miidiyaa jiru marattu insha Allah miidiyaan islaamaallee kan bal'atee deemee da'waa kana ummata maraan ga'u akka jiraatu insha Allah rabbi nu gargaara hin taasifna kanaafuu miidiyaa jiru mara irraa dhaamsinii fi gorsi olamaayii isin kaa jedhee abdii qaba waan yaada kiyya kana dhageeffattaniif warri khayrii itti hiiqattan rabbi isin irraa haa jaalatu kuwanillee warri ammoo karaa malitti hiiqattan rabbi isin haa qajeelchu daawwattoota keenya yoo waan hamtuu dubbadhe anaaf shayxaana raayi waan khayrii yoo dubbadhe ammoo rabbi raayi ammoo waan khayrii rabbi nu haa agarsiisu khayrii rabbi nu haa oolchu rabbi khayrii nu haa qunnamsiisu warra islaamummaa irratti gassabatee diinii islaamaa kiyyadhee fudhatee
aadaa islaamaatiif diinii islaamaa keessatti sabatu rabbi nu haa godhu. Wanni amma takkatti jedhamtu aadaan biyya teennaa aadaan Oromoo duruu islaamaa waliin diidu islaamaa waliin dhabduu waan jedhan kana dubbatan namni bakka maratti ka dubbatu argina. Aadaan Oromoota islaamummaa